السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردفتوتا يوتيوب channel أم زكريا كم نجرت فيا كيسني نجرا هر الزيتي رفيس كينياف نغرغر كر رفيس كينيا غبابت نوديرسو دندو غوسا صديقة بدي سنين فجرا جلقا برتي وانا كنا قداد كنا قبيفتني هغنا غو دبوني سوني اكا فدي كيسنيتي غروانا كنا كنت قدادمو كيو على لكتني فكينيا في hincabni jecha gizaada yoo ta'e inni cabaa burcuqqoo yoo ta'e kun laaskitiidha hin cabu. Itti aansitanii zayitii kanatti naquu barbaadanii zayitii kanatti rifeensa kiyyaaf naataa isin kafeetti naqachuu dandeettan kama mana keessaa duraan fayyadamtan kokoneetii ta'e zayituun ta'e waan dura rifeensa keessanii fayyadamtatti naxxanii an kanuma fayyadamaa kanumatu naataallee zayitii boqqollaa irraa dalagamu zayitii dooraa jedhama biyya arabaatitti. Vitamin A qaba, vitamin D qaba, vitamin E qaba. Akkuma argitan kana ani hedduu naataa rifeensa kiyyaa fi isuma fayyadama. Kana cirraafee xuqura sumudiidha yookaan immoo habba soodaa jedhaniin hin qopheeffattanii aguma fedha keessanii asitti ammoo abishii qopheeffattanii yookaan shuqoo jedhama. Isallee aguma siniigaa hin daaku waan isaa. Kanni isaa fi abishii hin daaku abishii fi abba soodaa kana daakuun barbaadu kan daakuu barbaadu mismaari yookaan qurunfudii kana jecha isa kana sirriitti muka waan ta'eef daakee akka fireen isaa keessaa argamu godhuu barbaada. Kaawwan lamaan daakanis daakuu baattullee uumaa miti. Fakkeenya abishiin bishaan wal argate taanaan zayitii wal argannaan ofuma isaatiiyyuu bifa isaasan ni jijjiirata dhangala'aa isaasan of keessaa kennuu danda'a. Midhaan illee keessa jira. Akkasii namni waan rifeensa keessanii fi waan mana keessaa hojjetan rifeensa sin jalaa balleessuu hin danda'u. Fakkeenyaaf yoo kireemaa garagaraa zayitii garagaraa onlaayinii irraa bittanii fayyadamtan dhugaadha rifeensa hundaaf hin ta'u miidhuu danda'a. Garuu ammoo wanti mana keessaa hojjette takki simaa dheeressuu dida malee miidhaa biraas irra geessuu hin danda'u jecha. Sababbiin isaa waan keemikaala hin qabneef waan alarraa dalagamee hin dhufneef simaa dheeressuu dida rifeensuma kan kee yoo jijjiiruu dhabe ta'a malee miidhaa biraas irra hin geessu. Hundi keessanoon sodaatinaa fayyadamaa isiniin jedha. Ani hedduu natti tola keessattuu abishee kana kophaa isaa yoo akkanatti zayitiidhaan walitti naxxee aduu keessa geettaa aduun biyya arabaa yeroo ammaa namayyoon bilcheessa kana dhiisi. Ala guyyaa 10 guyyaa 5 yoo keette ofuma isaatii bifa jijjiiratee zayitii abishii yoo dura argite jiraatte bifa magaala godhata jecha gurraachatee. Kanaaf kophaa isaa akkasitti illee yoo keettanii bareedaadha. Gosa 3 yoo walitti naxxaammoo jijjiirama yeroo gabaabduu keessatti waan abishiin kunillee fidu waan habba soodaan illee fidu waan qurunfudii illee fidu jijjiirama gosa 3 kana bakka tokko argachuudhaaf walitti naquun nama gargaara jecha. Gabaabumatti waan isaanii hundinuu hojjetan yeroo takkatti sirreessuudhaaf nama gargaara. Amma olbaa kana qopheeffadhee jira. Akkuma argite asitti jalqaba kana itti naqaa jecha. Achirraa immoo abishii itti naqaa. Haguma sinii ga'u jecha anamma kun haganuma barbaada. Maaliif zayitiidhaan yoo wal keessa natte hedduu si gargaara. Achi booda bishaanuma isaa qofa jalaa dibattaa jecha. Walitti deebinaa guyyaa 15 booda isa kana immoo maashiniidhaan daakee dhufa jechaadha. Kino haala kanaan daakee bulleessee jira. Sini mul'ata jedhee yaada. Achi booda walitti nanna jechaadha. Isaan sadiin waliin dhahee jira. Amma kana gahaa jecha. Xiqqoo mismaarii itti dabaluu barbaada. Qurunfudii itti dabalaa jecha. Amma takka itti dabalee jira. Dhibballee daakee bulleessee hin jiru. Garuu amma tokko mataa isaa caccabsee jira. Firiin isaa mataa gubbaa waan jiru mataa masaa sana akka xiqqoo addaan ba'u gochuu barbaade. Amma urgaa'aa baay'ee tokko
achi booda zayitiitti naqannaa jecha zayitii gosa 2-3 itti naqachuu dandeettanii ani amma takkatti hima waan qabuuf takkatti himatanatti naqa kena argitanii jirtu achi booda waliin dhufnaa jecha akkana gootee aduu keessa biyya arabaa kana amma aduu waan sirri ho'uuf aduu keessa ala keettaa haga guyyaa 10 guyyaa 5 yoo keette yookaan 15 akkuma feete guyyaa 5 yoo keette sirriitti bifa isaa jijjiirata yoo feete kanarra yoo zayitiin sii gahuu dide bishaan itti dabaltaa jecha rakkoo hin qabu. Dirqama zayitii qofaan guutuu cufuu hin qabdu. Bishaan qofaan illee yoo walitti naqxe rakkoo hin qabu. Ati ka barbaaddu dhandhama isaa sanii jecha inni iyyuu zayitii of keessaa qaba waan ta'eef uumamaan bishaan illee yoo itti naqxe nama zayitiidhaan wal keessa nama makumaaf akkana godhe malee bishaan illee itti naqxee ala yoo keette isaan kunuu zayitii baasa. Abba soodaalleen zayitii baasa, mismaariilleen, abishiinilleen hundi isaaniitu zayitii waan qabuuf bishaanitti dabalaa jecha amma. Egaa akkuma argitan bishaan qopheeffadheera itti naqaa jecha achi booda gaafa as keessaa bahu iyyabbata ofii isaatiiyyuu zayitii waan qabuuf uumamaan illee zayitii qaba atillee zayitii waan manaa qabdutti naqxa isin hunda isaatii barbaachisa feetan zayitiitti gochuu dandeettanii hangaruu zayitiin kiyyaa ganuma waan dhumateef kanone argitanii yookaan argitanii ammayyuu wal harkisu jira jechaadha. Bishaan sirriitti waan yabbatuuf gaafa as keessaa bahu jijjiirama guddaa qabaa jecha akkasiitii amma dhumaa waan nafaana turtaniif galatoomaa isiniin jedhaa itti fayyadamaa amma sagantaa biraatii walitti deemnutti naga keessanaa tura. Subscribe naa godhaa.